السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هردفتوني ميديا جي ام بي كلا ميديا برودكاست اللي سجنتا بريدة في هوتان ولت ديبيني جرا أكما أسندرا برامي بيكامي الرس نما ببريدة هيوتا منشدوتا isini qabadde dhufe dhiyaadde jira isinis aga dhuma kennatti aga dhuma sagantaatti waliin turan affeerraa keenya sawwaliin waan godhamu qabu like share subscribe akka nama bira ga'uuf kadhaaf osoo hin ta'in akka nama bira ga'uuf ergaan kun gochuun dagatina isiniin jedha. Hayyoota gurguddoo hayyoota manni hedduun dhoyse har'a fuula miidiyaa irratti waliin baanee haasaa barbaachisu gorsa isaan barbaachisu akkuma qaamanti xiqqaatan kanaa miti waa hedduu beekumsa hedduutu keessa jira hayyummaa hedduutu keessa jira warra if dursee lubbuu fi dursee biyyaaf yaadu biyyelleef yaadu waan taateef hayyoonni kun wal barachuun dirqama hojii hedduu waliin hojjetanii hojii hedduu isin biraa qabanii har'a namni kun eenyu jechuun keessan hin oolu hambittuun eessaa dhufte eessa namni sagaleen isaa fayyadaa jirtu ka qaamni isaa mul'ata hin qabne gaafa zamanni mul'ata hin qabne ummata if dhoysanii ummata mul'isuudhaaf biyya mul'isuudhaaf xaaraa turan waan taateef ummata kana waliin wal barnoota gaarii isinin jedha qarre marraa jalqabaa tokkoffaan mee dursa salaama gaafadha. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Salaama jalaqee bala isinillee warri garaa miidiyaa biroodkaast daawwachaa jirtan guutuun keessanii hayyee namni salaama isin gaafatu kun maqaan isaa eenyu dhalataa eessatti dhalatee waan jedhu nuuf ibsa. Gabaabinaan ani maqaan kiyyaa Abdulhakiim Alii jedhama. Kan dhaladhee godina Baalee Bahaa Aanaa Sawweenaa ganda Waangayaati. Barataadha hojiin kiyyallee gabaabumatti kana. Maashaallah gaggabaabsee akka isinillee ni fannetti daqiiqaa muraasa keessatti waan jiru mara hayyee akkuma gaafiin wal fakkaatama akkuma itti jiruun salaama gaafattanii maqaa keessan isin eenyu eessatti dhalattan hojiin keessan maali? دعوتني كنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تلك أبرتي أمقام كيا بلال أمان مري دلتها قدنا بالي بهاتي أنا جندري كنا فكرما أباسا كنتات تسنتي بيسا إيجا مقاول برا نيبودا ونتشبودا لافتو رب الله بيسا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Hojiin keessan nooni? Hojiin kiyya garuu annaan galle anaaf maal isinii mare. Hojiin kiyya ammaaf garuu munashida. Maashaallah. Artistii Islaamaa kan sagaleen isaa gurra hawaasa hedduu keessa jirtu fayyadaallee jirtu haala qilleensaa walii wal qabate akkasuma gara bitaa kiyyaa kan jiran kun illeen eenyu akka ta'an salaama isin gaafatanii salaama gaafatanii maqaa keessan eenyu eessatti dhalattan hojiin keessan maali? بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مكان كيا سلطان محمد جامع ودينا بالي بها أنا رأيتو كنت قريتو لتدلدي هجين تيا بركات. ما شاء الله أمتي في برتا كجرا كان إمبرسيسا إمبرتني إمبرسيسني hojii lachuu wal bira oofan jechuudha. Kanaaf jarri kun martuu munashida mee isin barataadha gara tokko munashida nashidaa barkan jalqabdan. Ani inturree bara 2011 tokko akkasi akka lakkoofsa Itoophiyaatti duraani yeroo baay'ee akka gaasilamni haga afaan himan kana hundallee hin ga'u
namni yeroo waan namaa himu ol fuudhee guddisee hima. Garuu ilmi namaa hojii isaatiin madaala malee jecha isaatii fi kana kanaan hin madaalamu. Hedduu gaa namni nashiida irratti bebbeekamu harka hedduu hojii caalaa jechamaan namni nama beeka. Yoo karaa san namni nama beekellee san caalaa garuu wanni namni beekamtiin nama caalaallee beekamtiin tarabbii turre caalaa. Ilma namaatti haa beekamnuu fi haa namni nu baratee nama akkanaati sadarkaa akkanaa qabaa waan akkanaa hojjeta jechaa fi namni as dura bahee haasaa waan jiru garuu hawaasa wal baruu waan gaariidha. Namni hedduun dhugaa akkasuma as keessa amma namoonni jiran nama silaa haa ta'u mee oluma bahanii miidiyaa kanarratti hawaasa waa daddabarsuu qabanii yeroo gaafatanii gaafii hojii maali hojii keessanii ga'ee maal qabdanii jedhan waan kana qabnaaf dubbachaa hin jirru. Kanaaf gabaabdumatti hojiin kiyya barataadha. As keessatti ammoo damee aartii islaamaa yookaan nashiidaa harkaa qaba. Oma akkanaa kana naannessaa hin turre nashiidaa eega jalqabee bara 2011 akkasuma jira. Hin fagaanne isinii jechuu barbaade. Anis eegalee barri gaafa nashiidaati eegalee bara 2009 eegale nashiidaati. Nashiidaa biyya nu deebisee gammachuu waliin eeggattu san gaafas eegalee achi as garuu hagaa kunnaatiin sagaleen nu jedhame yaabu taffii ittuma jira. Haa ta'u sagalee kiyyaas yoo dhaga'uu barbaaddan Allahu yaa Rabbii teetuma amriini fedhii teetiin malee biyyarraan bahadii biyyan nu deebisii gammachuu waliini bismillaahi maqaa keetinaa eegaluu rabbi yaa jaliiluu fedhii teetiin malee namuu ooleen buluu yoo ati galchite malee namuu ofiin hin galuu jabaana galchi dafii yaadafu ooleen buluu anta yaa rahmaanii biyyan nu deebisii gammachuu waliin. Nashiidaa gaafa hojjettan biyya keessa hin jirta? Gaafa nashiidaa tana barreessu biyya keessa hin jira. Eessa jirta? Ay biyya jiru amma itti seenullee himullee hin barbaadu. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayyee himuu didanii gaaf tokko himuuf jiranii jaalatanii miti. Bilaashatti hin baane bilaashatti ittiin ifaanye akkasuma warri biyyoota alaa jirtan ka biyya jireenya lafaa kana sirreeffachuuf jecha biyya Oromiyaa bareedduu hawwattuu biyya jaalatamtuu tana keessa baatanii biyya ambaa keessa teettanii sababa jireenya tiifecha arrallee as hawwaa jirtan nashiidaa kana akka isin qalbirra isin buute inni illee mudannoo mawaayitii fi hin beeka. Kanaaf ittiin bohaaraa isinin jenna yoo rabbi fedhe nashiidaa kanniin yoo rabbi fedhe miidiyaa kanarraa argachuuf teettan fuulduraa fi takka takkaa wal dura duuban isin dhiyeessina. Mee isinoo Sheekh Sultaan yookaan Munashid Sultaan nashiidaa yoom eegaltan? Akkamitti eegaltan? Bismillahi irrahmaani irrahiim. Nashiidaa gaafni eegalee garuu kanaan dura walaloo raayyaa faa dhageeffataa ture. Sirriitti hordofaa raayyaan dhageeffadha. Maashaallah. Amma dhageeffataa deema. Waan kana akkamatti walaloo sana isaan danda'anii yeedaloo itti godhanii dubbii tana gartee oofuu danda'an kan jedhu sammuu keessa ifa oofaa ture. Garuu gaafa walaloo barreessee biyya keessa deemee bakka takka bakka eebba quraanaa ijoollee quraana qoodaniifaa bakka muhaadiraa takka gizee dhaqu walaloo barreessaa ture. Garuu nashiidaa jammaruun kiyya baruma isaanii kana har'aan bara 2016 akkanuma jammaree har'uma jammarri kiyyallee dhaloonni kiyyallee ammuma. Har'uma nashiidaa ana jalqabdanii har'uma kana hunda dalayda. Kana maraa waan asiin duraa yoo kasinii kaasu taate walaloo barreessutti in ture. Gaafa walaloo barreessuu bara 2011 kanarraa jammare walaloo barreessaa ture. Asuma burqaa walaloo kan osoo olii gaxoofu gara yeedolootti jijjiiruu qabaa waan kana kan jedhu har'aan bara 2 isiniin jechuu barbaada. Ustaaz Raayyaa irraa barattani? Ustaaz Raayyaa osoo dhageeffadhu sagalee isaanii jala osoo jedhu
achumaan isaanirraa qindeeffadhee jechuu danda'e osoo sagalee isaanii jiru ifi mataa kiyyaa bu'uuradhee walaloo godhatu walaloo eegaluu danda'e eegasii gara eeduletti illee akkasitti jijjiiruun kiyya waggaa lama. jechuun dandeettii duraan qabdan irratti muuxannoo isaanirraa argattammoo moo isaanummaarraa takka jettanii walaloo fi yeedalollee isaanuma jalaa laaltanii barattammoo akkam wanni kun? Wanni kun wanni tokko wanni uumama rabbiin namaa kennullee ni jira. Taa muuxannoo namarraa fudhattullee ni jira. Garuu wanni kun uumama rabbii walaloo namaa kennuun uumama rabbii taate waan kana haga tokko muuxannoo osoo kaasitaa isaanii dhageeffadhu osoo dhageeffadhu isaan jala jechuu danda'e isaan jala jechuu jennaan walaloo barreessuu qaba jedhee walaloo barreesse eegas anilleen akka isaanii eedeleessuu qaba jedhee gara eedeleetti jijjiire. Maasha Allah bara jalqabanillee baruma haga kana keessatti jalqabanii nashiidaa hagana gahu hojjetan nashiidaa baay'eedha. Kana hunda ka gorsa baay'eef keessaa qabdu namni haganatti waggaa takkatti hagana hojjete fuulduraaf hagam hojjeta waan jedhu tilmaamaga nama kaayoo qabu yoo taate Munashid Abdul Hakim nashiidaa kana maaliif jalqabdan? Bu'aan isii hoo maali? Bu'aan isii maali? Maaliif jalqabdan? Galatooma. Nashiidaa maaliif jalqabdanii jedhanii suni silaa gaafii hin qabdu. Maaliif jalqabdanii suni gaafii waa guddaa barbaachisu miti. Akkamitti jalqabdanii yoo taate malee maaliif jalqabdanii dirqama rabbi nama keessa kaa'u ganamaanii. Aartii wanni jedhu uumama waan rabbii ganamaan uumama ilma namaa keessa kaa'u namni maran kennamu. Namuma gaa rabbii qoodee fi jedhetu maatii takka keessaa yookaan gosa takka keessaa ta'uu danda'a yookaan biyya takka keessaa ta'uu danda'a nama tokko qofa ta'uu danda'a. Saniif anillee ganama gaa yeroo bobba'ee aartii irratti bobba'e jedhee waa'ee nashiida irra bobba'e jedhee yaadee hin beeku. Haa ta'u garuu gaa qooda rabbiiti ifuma keessatti agarraa dandeettii waan kanaa dura namni aartii tokko wanni nama nashiida danda'u yookaan nama aartii walumaa galatti baaba aartii keessatti qooda qabu jechuu wanni beekuun jaalala aartii qabachuudha. Yeroo hedduu dhageeffata ijoollummaan namni haga irratti waliin baane hin dhaggeeffataa nama dalagu kan hin jaalataa osoo hordofu gaafa kaan guyyaa keessaa waan tana itti ilaaluu jalqabaa wallumatti itti ilaaluu jalqabaa jennaan yeroo xiqqoo booda gara sagalee jijjiiruu danda'e. Anis waanuma sanirraa ka'ee gaafa duraa miidhama isiitii fi faayidaa isii illee hin beeku. Kanaaf hawaasaa eegalellee kidmaa hawaasaatiif eegale jedheellee gaaf duraa jalqaba gaafa ijoollummaatti eegallee wama qalbii keessa na jiru waan ta'eef har'a ammoo yoo rabbiin inshallah kaayyoon kenna bakka guddaa kennee gaaf tokko inshallah taala hawaasa islaamaatiif sagalee taanee gurra taanee rakkinaa fi bal'ina hawaasa kennaa keessa waan jiru waan isaan ol baasanii dubbatuu dadhabanii waan isaan himatuu dadhaban hedduu isiita qalbii hawaasaa keessa jirtu akkamitti irraa ol baafnee dubbannaa akkamitti inni lammaffaa ammoo qabxii kana keessatti wanni barbaachisu eega nama aartii taate yookaan nama nashiidaa taate maaltu sirraa barbaachisa ati awwala kaayyoon ati jalqabdeef maal gaafii jedhuu fi kaayyoon jalqabeef guddaan inshaallahu karaa kanaan diin islaamaa babal'isuudha. Karaa kanaan ergaa islaamaa ergaa qur'aanaa fi hadiisaa karabbii fi rasuula irraa nu gahe ummataan gahuudha. Gabaabdumatti gaa faayidaa nashiidaa wanni namni tokko nashiidaa jedhuu fi yoo rabbi in argittaa fi dhageettii namarraa qabe waan kanaafi jechuu barbaade gabaabdumatti. Maasha Allah kaayoo jalqabaniif kaayoo guddaadha. Kaayoon hunduu irra jirruuf barbaannullee asumaan Munashid Bilaal Amaan Umar dhiifama mammaa isa wayii irra nu buusan mammaa isa nama kolfisiisu wayii. Mammaa isii ohilleen hin jiru haa ta'u duuba obboleeyyan waraabessaaf tagrigaaf tokko wal gaafate jedhan. Waraabessi nama kana hunda maqaan beekaa argaan beeku. Tagrii yookiin kuruphoon xiqqoon jechuu nama kana argaan beeyti maqaan beeytu. Nuti amma akkuma waraabessaatiif akkuma tagrii san taane na fakkaatti. Waraabessa gaafannaan maaliif maqaa namaa kana beeytee argaa wallaalte kennaan hangalgala yeroo ummanni horii barbaadaaf wal yaamu horiin galee gadhe namni ganda maddii deemee wal soqee horii barbaadaa wal yaamaa deemu waan oddorraan fagaanneef waan gandarraan fagaanneef ganda keessa deemee waan dhiheenya gandatti waan barbaaduuf maqaa namaa akkasitti dhagaa jedhe jedhan. Duuba tagriin maaliif ati ummata kana maqaa
wallaaltee argaa beeti kana yeroo bosona keessa uummanni deddeemuun ciisee ka diriphee akkana ciisee uummata kana laalaa oolaa diimaa gurraachaa dhiiraa dubartii addaan beekaa jettee jedhan Tagiriin. Duuba haa taatuti nuti amma akkuma waraabessi halkan deemu maqaa dhaquusan dukkana keessa akka waan jirrutti maqaa kenna bicha maqaa namaa qofan dhageenya munashiin akkana hin jira jedhanii firraananii waan akkasii haasawa nuti ammoo nama tokko wal baruu hin dandeenyu maqaa kaan argaa wallaalla namni kun argaa nu beeka kun maqaa nu beeka tokkolleen nu hin faame kun maqaa nu beeka kun argee nu beeka ka argee nu beekullee munashiida akka taanu nu beeku ka ammoo maqaa nu beekulleen argee nu beeku nuti amma akka munashiinni baalee ba'aa kun hatta isheenni keenya ishee muzammilu gizee hedduu lafaa xaaraa turanii isaan garuu laffaatiin dhiifne amma garuu hanga tokko beekaman nuti warra chiasii nama isaan dura eegale jirayu namni kun hundi aalapha malee nama tokko wal baruu wal beekuu hin dandeenye kanaafuu ummata mul'atee dubbata rabbiin haa taasisu asumatti gaafsa assalaamu alaykum asumaan mammaa isa babbareedaniif ifoo mammaa isa nu haa bohaarsaniif mammaa isa irra buusaa jedheen baay'inaa mammaa isa beekani waanuma munaasabaa qabu fidanii itti galchanii amma asumaan munashid sultaan wanni gaafannu yookaan ustaaz sultaan muhammad wanni gaafannu ummata islaamaa yeroo ammaa kana jiruu fi nashiida waliif akkam jiran hagam takka dhageettii isii barbaadanii hagam takka ittiin fayyadamaa jiranii hagam takka nashiidaa jaalata ummanni kun waan jedhu keessa nu ba'a. Gaafii nama dhibu gaafii guddaa na gaafatanii gaafiin sun kun silaa ka hayyoota asiin na duraa kana munashid Bilaal fi munashid Abdulhakiimiin gaafatuu qaban na gaafatanii wanni kun waan dandeettii itti qabu miti dandeettii haasawa muusanuu an dandeen dubbadhu obboleessa kiyya Haaruun haa dubbatu inni afsahu minni lisaanan isattu arraban irra qajeelaa jee warri arraban irra qajeelu silaa warra kana waa warra kana gaafattan na gaafattanii tahee ummanni amma keessa jirru kun daa'in akkama ummata islaamatti daa'in lama daa'in tokko daa'ii gartee nasriin ummata gartee kana biraan ergaa gahu daa'in tokko daa'ii nazmiin ummata kana biraan ergaa gahu warri kun warra gartee nazmiin karoora nashiidatiin ummata biraan gartee ergaa gayaa jiru lachuu daa'idha jechuudha lachuu daa'ii nasriitii fi daa'ii nazmii jedhamee akkasitti gartee addaan qoqqoodama wallahi ummata keenya ka ammaa yoo kalaallu taate keessatti warra zamana kana nu wanni waatu dubbannuu fi dhiira yoo fakkaachuu yoo gayuu hanqatanillee itti fakkaadha wa in lam takuunuu mislahum akka isaanii dalagaan tahuu haa dhabdaniiti malee jara sanitti fakkaadha waanuma gartee jedhaniif itti fakkeessaa jirra malee ergaan nu nazmiin dabraa jirtu tun ergaan nasriin gartee akkatti daa'in dabarsaa jiru kun gurra alama kanaa geetti yoo jaa waan nama dhibu waan guddaa ulfaatu waan nama dhibu namni keenya ka ammaa kun kulliin qalbii isaa mahiguuli namni gariin barumsa idilee qofatti shaagalaa barumsa diinaa biraan qabu namni gariin barumsa diinaa qofatti shaagalaa idilee biraan qabu namni gariin nigditti shaagalaa kana lachuun qabu namni gariin qonnatti shaagalaa kana lachuun qabu zamana keessa jirru kana zamana madrasaan biyya takka keessan dhaabatti malee namni keessan jirre masginni biyya takka keessanii dhaabata malee namni keessatti hin salaan ergaan halkan guyyaa waltakum minkum ummatu yad'uuna ila alkhayri akkuma rabbiin kenna je isinirraa namni tokko tuutti takka ta nama khayritti yaamtu haa taatu haa khayritti nama yaamtu jechuma rabbiin je'eef haa dabarsanii malee as gabaabinnatti yoo isiniin kaje'u taate wanni samaraa ummata kana dhufu gaa rabbiin kiyya akka fedhee gartee fiduu ni danda'a akka amma laalutti samaraa wanni kun fiddii waan kanattu gartee waan ergaa gartee ummanni kun waan kana dhageeffataa jira itti damaqaa jira lafaa itti ka'aa jira wanni jedhu waan guddaa nama dhibu. Akkas ummanni keenya irraa gaffaltanii jirtanii ergaan sheekaa irraa gaffaltanii jirtan ilaalchi isin nashiidaadhaaf qabdan ilaalcha isin sirbaaf qabdan hin ga'u
ilaalchi isin nashiidaa aqiidatiif qabdan ilaalcha isin nashiidaa bid'aatiif qabdan hin gahu. Kanaaf ilaalcha san ilaalcha garanaa deebisa. Yoo dhugaan nama muslima taatan dhugaan nama aqiidaa saliimaa barbaadu taatan dhugaan nama jannata barbaadu azaaba irraa baqatu taatan gara da'waa islaamaa da'waa aqiidatti deebi'a. Da'waa shayxaanatiif da'waa yahudaa jalaa baha ergaa jedhu nuuf geggeessan shayni. Asumaan yaada kenna gara goolabuutti deemaa jirra goolabaa jirra. Sheekh Abdulhakim nashiidaan maal tahuu dhabdee maal tahuu qabdi maal tahuu dhabdee yeroo ammaa kana keessa maal tahuu qabdi waan jedhu keessa nu ba'a. Galatoma nashiidaan maal tahuu dhabdee maal tahuu qabdi? Nashiidaan wanni tahuu dhabdee dura irratti gaafii lama na fakkaatee walitti haa jiraatu malee nashiidaan dalagamuu dhabdee bakka dhabdee akka dhabdee akka godhachuu qabdi bakka godhachuu qabdi nizaama hawaasa keessatti godhachuu qabdi. Anu ka dalagnus namni dalagulleen nu dura nama baay'atu dalagee nu amma yoo rabbi jedhe inshallah nama gana lafaa dhufaa jiru nama yoo rabbi jedhe gana dalaguudhaaf abdii qabu malee nama deemuudhaaf tarkaanfatuudhaaf kaayyoo qabu malee nama tarkaanfatee homaa argamsiisee miti. Haa ta'u garuu nashiidaan sila nashiidaa jechuun gurra hawaasa tokkooti qalbii hawaasa tokkooti yaada hawaasa tokkooti tasgabbii hawaasa tokkooti waan namni rakkate tokko waan namni walumaa galatti wallahi jechi nashiidaa jedhu waan afaaniin ibsamu miti. Ta'ee garuu nashiidaa jechuun namni kenna nashiidaa jechuu naashidaa jechuutti ilaalana fakkaate. Namni gariin kaakas yaalulleen hin dhabamu garuu nashiidaa jechuun akka abbaan qabatetti yooti akka biraatti qabate nashiidaa jedhanii yeroo ammaa keessatti waa hedduu tilaqni hedduun argamaa jira akka akkaan karaa karaan waa hedduu baay'ataa jira. Namni illee akkuma zamanni jijjiiramaa deemuun akkana zamanni laaqamaa deemuun waan gitaara qabu waan dibbee qabu baay'ee hordofaa jira. Eenyutu as keessaa mee daawwattoonni keenya kabajamoon galatooma eenyu as keessaa jira tana beeka. Nama haga kana mee hagam takka albamii meeqa hojjetanii har'aan dura garuu fuula miidiyaa irratti bahuu isaaniillee hubannanii ta'ee garuu nama kana nama hagamtu beeka nama hagamtu hordofa eenyu dhageessan as keessaa mee rabbiin inshallah boodara nashiidaa isaaniillee akka nu affeeran abdii qabna eenyu as keessaa dhageeffannee beekna warra sirbaa warra gitaara meeqa taphatu kawaan adda addaa hordofu eenyu beekne kana caalaa beekamtii barbaadu osoo hin ta'in beekamtiin tarabbii turra caalaa garuu dhiifama gaafii tiyyallee irraa na baasaa jirte haasofni nashiidaan sila akki yaada qabnu yeroo gabaabduu kana keessatti garuu waan dubbatanii xumuranatti hin fakkaanne fuulduraaf nashiidaan akki tahuu qabdu dura kwalitii if dandeetteen humna isiitiin tartiiba tokkoon hojjetamuu qabdi. Erga hojjetamtee karoora sanitti kwalitii irratti hojjetamte san hawaasa bira ga'uu qabdi jechaadha. Hawaasa bira geette hawaasni illee akkasitti hojiitti hiikee maaliif dalagamte anaaf dalagamte jedhee akka sanitti dhagahee hojiitti hiikuudha qaba. Ammas dabalatee nama aartii tana keessatti rabbi dandeettii nashiidaa kana kennee fi hawaasa isaa kaddamu galgalaa ganama carraaqaa jiru kana namni samilee itti godhuu qaba. Xiqqaa jedhee tuffatuu hin qabu wallaala jedhee tuffatuu hin qabu ijoollee lallaaftu akkas gubbaa wacaa beekta ibalu ilma ibaluu kan beeku maal jedhee namni kennaa milee wal cabsaa waan ta'eef akkas jechuu hin qabnu guddadhu rabbi bakkaan si haa ga'u jabaa dhugaaf tokko biyya tanaaf dagalee ta'uu mala jennee amilee waliin godhuu qabna jira nashiidaan silaa akkas ta'uu qabdi ganaallee akkana ta'uu qabdi waan jedhu yaada qaba dhiifama sin dheeressu kiyya. Maashaallah yaanni yaada ajaa'ibaati nashiidaan akka hojjetamuu qabutti hin hojjenne namni gariin baay'atte maan dhaabne ijoolleen wal jala garte inuun hojjetamne jechaa jira isheen inuun hojjetamne kwalitii bareedan hojjetamte aqiida irratti hundoofte ulamaa in gulaalamte ta shari'aa walitti hin buune ta tawxiidatti namaam ta ibaadatti namaam ta taqwaa rabbitti namaam tahuu qabdi ammallee fuulduraaf amma ammoo in hojjetamne wanni siin dhabde hojjetamuu dhabuudha hin dhageeffatamuu dhabde waan jedhan isheen baay'ee keessa bahanii jiranii amma Sheekh Sultaan nashiidaa isaanii takkitti heeran waa baane. Waan jabaadha nashiidaa tana nama barreessan malee gaa hafazuu nama dhibdi na akka quraanatti namni hafazee hin deemuni barreessituma yoosuma waan je'ee gizee irraa bahe daftara sanuu quban qabu taha
ammaaf garuu eega jettame mata duree nashiidaan gartee irraa jammare waloloo irraa gara yeedolotti nashiidaan ani irraa dhufe yaa rabbi yaa allah yaa mootii mootota hunduuti laaftuudha maaltu si jabaata nu taasisi rabbii dhaaltu ambiyoota nu taasisi rabbii dhaaltu ambiyoota isii jettu tana laafinna karaa gartee xullaabatiin amma xullaabni keenya ka zamana karaawwan irraa je'e garuu namni kuun nigditti shaagala kuun barumsa idiletti shaagala aalimman islaamaa tana nama gartee kakkanatti ta'anii mindaa tokko malee homaa ajira illaa alallahi akkuma rasuulli rabbi alayhi salaatu wasalaam rabbiin quraanatti buusee ummataan je galanni isaanii rabbiirra malee kan jirre kana kacaa ta'anii nu barsiisan kana nama dhaalu nama isaan hegeree gartee tahee fi gurmuu isaanii tahu yeroo gartee laalee je'etti anumarraa qaqqabee laafinni waan jiru jecha nama kakaasu jecha je'e nashiidan awwala irraa ka'ee albaamni kiyya ka awwala ka gara gartee walaloo irraa gara iduletti dhufeen kan isin jechuu barbaade gabaabatti. Maasha Allah. Albaama isaanii nashiida akkasumi ooftu. Nu jedhanii isinillee nama hubattan natti fakkaata warri sagalee isaanii beeytanii munashidoota qaqqacalee kaayoo hedduu qaban. Waliin ganaa sagantaa hedduu wanni haasaan hin dhabamne yerootu dhabama malee sagantaa guddaan ganaa walitti deebinaa amma Sheekh Abdul Hakiim mee nashiidaa keessan ka jalqaba irra nu ba'a. Beefama ana dura sagantaan eega jalqabame jidduun irraa fura dhiifamallee naa godhaati karoora irra dhufetti ta'uu qaba achirra eega jalqabame eega Sheekh Sultaan irraa eegalame karma sanii nu dhufaa qaba isaan waan abbaa sagantaa ta'anii haasa'u jiranii fi irra dabranii as keessatti akka isaan dhokannee fi mee isaanillee Sheekh Muzammilillee qajeelaa nama wallaahi rabbi irraa haqee balu ifaajii hawaasa biraa qabu jennee yaanna mee isaan dura nashiidaa isaanii nu haregeessanii tartiibuma kanaan ol dhufna nashiidaan akkuma dalagaa abbaati. Marree ganaa deebisan akkasuma biyyumatti san qaba. Yaa xiqqaa yaa guddaa yaa barataa namni diin tuffatu hin salphata diinaan islaamummaa siin jabaata jabaatee dagaagee siin guddata hundi kee daa'idaa kana beeyta yoo deemtuuf yoo teettus diin barsiisi zaaliman diinii barbadeessi yoo deemtuuf yoo teettus diin barsiisi zaaliman diinii barbadeessi. Aye, teessanitti haasa. Galatooma tartiibuma kanaan waa dhuftuuti Sheekh Bilaalo waan jedhu mee isaanillee inshallah nashiidaa isaanii tajalqaba takareef nu dhageessanii jiranii nashiidaa biraa ta ergaaf keessaa qabdu dhaamsa biraa mee jidduun nu dhageessanii. Amma ka nama hiree laaftuu argatarraa nama qoodu isa malee hin garree taafta keessa gaa rabbi barakaa qabu fi nashiidan tiyya tareefitti ta'ansee ta'an hojjedhe. يا رحمن يا رحيم ربي يا مولا انت جاهلا برمدون باسر والله لا جلا يا رحمن يا رحيم ربي يا مولا انت جاهلا برمدون باسر والله لا جلا nashiidantii ta reefitti aantee tan barreesse ta hojjedhe isii tana anas gaa dursee wallaala kana rabbi na baase isinis rabbi haa baasu godha assalaamu alaikum inshallahu roorro wallaala ka isaan baasan baanallee rabbi jalaan haa baasu jecha jiddumaan obbaa sagantaa teessoonee dhiyoomallee naa godhaati gara gaaffii kiyyaatti yoo dabru ani nashiidaa baay'eelleen hojjenne waan ta'eef aga turellee as durellee walaloo keessa ture malee waggaa shan ja'a akkas waan ture walaloo keessa ture malee nashiidaa keessa hin turre waan ta'eef gara yaadalootti dabruun kiyya yeroo muraasa waggaa lama waan hin dabarre keessa haa ta'u garuu nashiidaa jalqabaa fi gaaf duraa deemee waraabee inshallah warra isin jedha garuu waa'ee ramadaanaatti wal qabatti بودن سنور رمضان لين كلام إن شاء الله تعالى اسمع يدنو تاتي الحمد لله فارون كالرحماني الرلينونغه باتي رمضاني بغاقيت جنان تكا في قداني الحمد